بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رحماني وندرتو كابو جبينيا هقهمنا خير ما يادت التنيا أتمتنو كجل جمع المانتينيا يا رحماني وندرتو كابو جبينيا هقهمنا خير ما يادت التنيا أتمتنو كجل جمع المانتينيا jalqabni dubbii kooti maqaa rabbii guddaa tokkicha of ga'e isa mootii hunda mootii dunyaa akhiraa isa uumaa hunda sitir kadhee ka'ee naa guute muraada ergamaa kee gaarii nabiyyuun alhudaa irratti nu buusi rahmata kee guddaa aalif sahaabota taabi'oota hunda nullee rakkabsiisi keessaa naaf hin qooda jara diinaa haqaaf yaadan jaalala keetti nu roobsi rabbii keenya haqawmuna khayri ma yaadatetteenya atumti nu qajeelchime ilmaan teenya yaa obbolaa islaamaa ikhwaanii fillaahi isin irraa jiraatu nageenyi ilaahi assalaamu alaykum warahmatullaahi beellaman sinii seenee ture obboleeyyan koo wallaahi waliin nu deebise rabbiin alhamdulillaahi fidadhee dhufe kunoona gargaarraan ilaahin kunoona dhagay yaada gurraa walii keenya haqawmuna khayri ma yaadatetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa obbolaa islaamaa kan umriin arra gahe galanni kan saati ammas waliin nu gahe meeqatu asii ka'e kan daakiraa gahe kan qabeenyi kophaa ta'e abbaan biraa ka'e kan firri qoodate abbaan baanaan ka'e ilmaan meeqaatami kayyatiima ta'e waggaa kana keessa waa meeqatu ta'e carraasan dabarse alhamdulillaahi rabbi asiin nu gahe ilaahi mootii ol ta'eef galata galchaatuma teenya haqawmuna khayri ma yaadatetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa obbolaa islaamaa yaa kan na dhageessu arras dhaamsa mataa kootii dhaammachuu hin dhiisu ani wallaalaadhaa kan waa babarreessu jecha dogongorasin oolu tarreessun gorsa keessaan kajeelaa waan ani balleessu namni wallaalaan calleessu hin dhabu hojiin isaa hammeenya haqawmuna khayri ma yaadatetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya alhamdulillaahi yaa mootii ol taya dandaha waa hundaa tokkicha of gaya situ arraan nu ga'e maal tarka keetii waya ati na gargaarra narras waasaya ani humnaan qabu sumatu naaf gaya naaf qajeelchi rabbi waan afaan kootii baya ikhlaasas naa godhi yaa saahiba onne yaa argaa dhagaya shirkul asgarirraa na qulqulleeffadhu sansi tol haasaya siif ta'uu baannaan burhoongaya ikhlaasa dhabnaan hojiin teenya haqawmuna khayri ma yaadatetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haqawmuna khayri ma yaadatetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haqawmuna khayri ma yaadatetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya tokkichi uumaa hundaa naaf taanaan qarqaarsa gara yaada kootii achisin dabarsa walumatti himna waan nuuf ta'u gorsa wal yaadachiisuun dawaadha mu'minaaf ni taati korsa anaaf isiniif illee gorsa yaada gurraa walii keenya haqawmuna khayri ma yaadatetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya wanniin karoorfadhe koomata dureeni waa'ee leenjiisa duraa kan baallame duraani waa'ee abdii borii guddisa ilmaani fidadhee dhufe kunoo rabbi nageenya narraani naaf qalbisaa obbolaa isin gahaa gurraani haadhaaf abbaan haasa'uu fi har'a koo karoorrini isaan ilmaan oomishanii ardirra diriirsani jaaraa rabbiin fixaansesani isaan abbootaa fi harmee teenya haqawmuna khayri ma yaadatetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya haadha abbaa jennaan shamaraaf dargaggeessa
hina laallatun seenaa hundatti odeessa xiqqaa guddaas taanaan hin qabu ga'eessa ergaan koo gaarii taanaan maraafuu ba'eessa dursee itti yaaduudhaan tarii of qopheessa ergaa koo maraaf geessa itti yaaduudha dhageenyaan haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya lallaba koo kana rabbina gabaasi bakka gahuu qabu hundatti naa geessi haadha abbaa qofaa miti ammas dargaggeessi shamarree heerumte arguu feetu ilmeessi kan baddaa gammoojjii qotee bulaa horsiisas hojjetaaf daldalaa maratti naa geessi hundi haadha gahuu sooressaa biyyeessi obbolaa biyya keessaaf kan alaan naa geessi ergaa kan koo fahamsiisi yaa rabbi khaaliqa keenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa abboota koo yaa aayile assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh isiniif deebisan malle haadha abbaa isin godhe rabbitu isin nuufile ulfina isin uffise ifit isinaansi rabbille waa'ee keessan guddisee faarsa nabiinillee waa bilaashaa miti kabajatu isiniin male oomishtoota ilmaaniiti isiniin bareeddi ardillee jabeessee isin nuuf dhaami rabbillee tola ooluu abbootaa fi harmee teenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa abboota teenya waa'ee keessan maal jedhee lallabu isini kan dale guddisa ilmaaniitiin guddisee taabu kanaaf rabbiin darajaa keessan guddisee ol qabuun isintu hundeedha kan dameen dagaagu isintu sanyiidha kan firii meeqa qabu kan sanyiin keessan faca'eetiin margu jazaa keessan rabbi haa argu nuwa isinii galchuudha dandeenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya waa'een keessan afaanis salphaadha yeroo dubbatani garuu ulfaataadha keessattuu bannaani gaafa garaa bu'e yoomuma mul'ataaf itti yaaddooftani guyyaan gahee dhalatus waluma dabarfataa kan keessan hawwiini dhawaatuma siin guddattuun kan keessan jaalallini daddabalaa deemaa hin moofa'u jalaani kunuunsa ilmaaniitiif olii gadi kaattani guddatee akka nama ta'uuf hedduu dhamaatani baay'ee laffaatani ni beeka waan isin taatan rabbiin keenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattuu qabu jabeenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattuu qabu jabeenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya afaantu na hanqata akkamitti dubbachaa akka haadha afaan adduma akkamittan bareecha hawwiinsi ilmoonsi qacaleen bakka namaa ga'u bicha ni guddifti udaanii fincaansii dibacha kana hunda ta'a keessatti gammadaa dhungacha ilmoof lubbuu fi kenniti jaalala daangaa hin qabne dacha kuufa taatus beela taatus harmeen arma hoosifacha isin beeloftes ni hoosifti garaacha siitiin gubacha galata sii dacha dacha nuuf godhime rabbii keenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya silaa waa'ee haadhaa hin dubbadhu kama birraa callisu isa kam dubbadde isa kam meedisu gaafa ilmoon dhalattu kan gadaamessi garaa birraa geggeessu qalbitti ilaalamu cinqiin dhalaa kan wayitee ciniinsu kan cinqiin du'aa dhufe karaa hundaan irra marsu gaafa itti dhibbameeqa dhiibamuu dallansuun kana hunda dabarsuun jaalala nuuf laatti harmeen teenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya ta'aafni haadaa kana qofaa miti mata mataa yoo ta'e malee yeroo nuun hanqatti kanaaf xiqqoorraa tuttuqee akka yaadatamutti haati ta darajaa isii rabbiin sadii hin guddiseeti darajaa abbaatu akkasiin caalchiseeti ta'aaban dursiti rakkoo meeqa argaa gammachuun obsiti garii namaa mufachiifti kuni garuu jecha argamaa rabbii keenya
haga'umna khayri mayaadaate teenya atumtinu qajeelchime ilmaan teenya waa'ee haadhaa babbaa rabbiin quraanaan dubbate ifit isaan aansee darajaan isaanii guddate jecha hamaadhaan darbachuu irraa nu seerate isaaniif tola ooluu nuuf dhaame jabeeffate galata galchuun dandeenyu silaa hammamuu yoo laffaate tola ooluuf tunuun malte jazaan isaa rabbii keenya haga'umna khayri mayaadaate teenya atumtinu qajeelchime ilmaan teenya way osoo umriin jiran haadha abbaa dhaqqabachu qaruutumnaan itti beenan boraa kiraa gammachuu ergamaan rabbii kennaa kan ergaan isaan dhumne siichu jannanni koomee jaraa jala jiraa soqachuu qabdu jedhanii gabaasa misraacho nama hawwiin isaa guddaan jannata bitachuu ta'eef dhugaadha jechu kun misraacho tokkoon nyaraa dhaqqabachuun milkii taati yookiin hongoo teenya haga'umna khayri mayaadaate teenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa abboota koo yaa hawwoota teenya walitti haasofna nuti waa'ee keenya sadarkaan keessan guddate rabbiin godhee jabeenya akkasinii qajeeltuu ba'a ilmaan irra keenya nutis maal bahachuu qabna ga'ee mana keenya karaa nuti qabanneetu fakkeenya ta'aafi bor ilmaan teenyaaf haga'umna khayri mayaadaate teenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya namni nama waamu jalqabasa dura iddoo nama waamutti argamuudha dura ilmaan teenya qajaleetu sallallatanurra isaanis garsiisaa dura buunee kara qabannee imallaan nu duuba hiriira akkuma rabbiin jedhu mootii waa hundarra yaa ayyuhalladhiina aamanuu jedhee nu waamaara quu anfusakum wa ahliikum naara dursa lubbuu teenya baraarra eegas immoo maatii teenya haga'umna khayri mayaadaate teenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haga'umna khayri mayaadaate teenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haga'umna khayri mayaadaate teenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya bosonni karaan ta'u silaa namuu daandii bahirra qajeela karaa bahirra deemee haajaadhaaf imala daandii isa duraa kana boota wala isa irra deemee karaa san daldala karaa nuti deemnu ilmaantu nurraa laala akkas taana ammee if laalla akkam jira manni keenya haga'umna khayri mayaadaate teenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya qajeelchaan rabbumaa namni sababa ifaaja nama jiraachuu malee jiruuf hin qabne haaja santu lafa guutee urgaayaa fi aja kan adda baasee laallee qulqulluuf himaja ilmoo dhalee nyaachisee uffisuuf ifaaja argaasitti gammada taan irraanfattee inuun qabu haaja yoo akka rabbii malee hanja nuti fiin jedhaa teenya haga'umna khayri mayaadaate teenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya yoo nuti jalqaba karaa nabii irraa banne akkaataatti jiraannu yoo nuti daganne jechaa gochi kennas yoo nabitti hidhanne islaamummaan jiraachuu yoo manarraa mul'anne tarbiyaa islaamaatiin guddisuu yoo nuti daganne ilmaan balleessine akkuma fi banne ilmaantu nu jallate yoo rakkoo himanne ilmaan hoomaaf komanne ufii karaa malle keenya haga'umna khayri mayaadaate teenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya yeroon kana jedhu yaanni na dhamaase akka ifii jiruuf itti hasaase silamaanuma ta'e maalumaaf hankaase naan jette lubbuun koo dideetiin ol baase qaanii harkaanu qabu maaluma yoo kaase ofiillee dadhabuu muumina dammayse maaltu beeka rabbiin rakkoo harkaanu qabu yoo kararraa mayse irraa fayyadamaa na godhe yaa rabbi waan hin amma labse nama ofiillee dammayse kaasu ummata keenya haga'umna khayri mayaadaate teenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya ilmaan silaa ilmoodha maalittuun madaalu dhihana onneeti kan keessa maatii oolee bulu ilmaantu dasii ijaati eenyuun mallaalu ilmaan soora qalbiiti jallatullee qajeelu ilmaantu qabeenya caal
caalaa qabeenyatti duuba kennallee namni tokko hin dhaalu ilmaan irraa wanni caalu hin jiru mee yoom dhageenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya mootiin samiif dachii ol ta'an arshiirra uumeetiin hundiifnee numarraa jijjiira bakka buutuu nuuf taasise uume ilmaan qaama keenyarra duniyaaf diiniidhaan illee ilmaan nu dhaalturra yoo kalee wallaalan guddanne abboota duraarra lafatti hundiifne ilmaantu isiniif jira nuun jedhee Haaliqni nuuf kenneef bira ani isiniif kennaa ni'maa ana bira akka isinii ta'utti fayyadamuun isinirra jira Haaliqni waa hundarra inni kennee hin gaafanne beenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya rabbiin uumaan waa hundaa Haaliqni maraatu ilmoodhaan nu faaya akka sammuun nu boqotu dukkana wallaalaa silaa nuun taratu barnoota leenji'uudhaan isinurraa qolattu godaannisa wallaalaa isinurraa baaftu beekumsa yoo qabaannes rabbiin keenya nuu feenaan ilmaan isinu caaltu gaara nu dhiifnee dadhabne isii dhiifdee baatu hanqina nu qabnu isii mukuu nu baaftuu nuu kenneera rabbiin Haaliqni waa maraatu isatti waan jabaatu nuuf qajeelchuun ilmaan teenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya eenyu nuu naman badhaasu rabbii akkati waa badhaaftu ilmaan nuu kenniteerta kan waa hedduu nuu taatu rabbi nuu qajeelchinaan isa waan jabaatu ifiifis qajeelte tan rabbii ifi irraa rahmata qajeeltu abdii badhaasa buriitiif tangaraa nuu laaftu gaafa dullummaadhaan humni teena laaftu hara galfii haadha abbaati ilmaa kan gaaddisa taatu gaafa nu asii deemne ilmaan isiinu yaadattu araarama rabbii keenya isiinu gaafattu jaariyaa isiinu yaatu hambaanuu taate booda keenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya badhaasni dorgomaan qabne kan rabbiiti silaalle isii rabbi nuu kenne ilmaa yoo sirritti hin talle badhaasa addaatiin ofirra wallaalle waan ajaa'ibaatiin faayee nuu kenne rabbillee miimoorii sammuu tawaan feete qabattu isii taate qile kuusaa ajaa'ibaatii itti guuttachuu malee bakka tana dubbiin akka teenne laalle nu qofaa miti namni biraalle itti ajama sammuu ilmaan teenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya ilmaan uumaa Haaliqaati rabbitu nuuf kenne guddifachuun haadha abbaadhaa dirqama kennamne rabbi nuu kenninaan amaanaa jabaadhaa kan nuti baadhanne guddifachuudha qabna akkaan itti yaaddofne akka nuu ta'utti miimoorii sammuu siyoonitu guuttanne vaayirasii mallee akka booda nu bamne dursinee yoo itti yaaddofne nuuf qajeelchaa rabbiin keenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya guddisni ilmaanii jabaadhaa waan nu yaachisuu qabu yeroon isaas ni darba kanaaf gizeedhaan dhaqqabu yeroo umriin daa'ima afaan baqayfachuudhaan waggaa 3 ol darbu gaafa sammuun isaanii xalayaa adii of keessaa qabu xalayaa adii lumuxii barreeffama dhabu gaafa haadha abbaan nyaachisee obaasuun uffatatti qabu gaafasii wallaala qabdu leenjifachuun ilmaan teenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumti nuuf qajeelchime ilmaan teenya guddisni jalqabaa kan nurraa eegamu adaba barsiisuu kan hunda durfamu jalqaba hunda dura wanni itti yaadamu
akka xiqqaa guddaan bira kabajamu akka hayaanisiif karaa taasifamu yeroo waan hin qabneef hedduu keessan deemu haadha abbaa irraayi kun kan eebbifamu kanaaf itti yaadda'uu namu osoo gad hin baane ilmaan teenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuu kajeelchime ilmaan teenya waa'ee ilmaanii qabna fakkeenya fudhachuun naaf ta'ee dirqama hojjannaan jireenyi duniyaatu namarraa jijjiirama guddisi ilmaanii ganamaan eenyuufuu dirqama ekispaardeetii qaba yeroon irra tarra booda micciirama itti yaadnee guddifnaan warqiidha ilmaan mormatti nuuf dirama maallaqa inni herregabnetti booda nuuf jijjiirama kanaaf itti yaaddahuun dirqama badhaasa daangaa hin qabne ilmaan teenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuu kajeelchime ilmaan teenya guutuun addunyaadha guddisa ilmaanii odeessa waan rabbitti beekonne isaanii keessa ilmaan dhaalchisuudhaaf halkan guyyaa keessa yookaa gaarii ta'us ta'ullee balleessa bu'aa isaa nyaachuudhaaf ilmaaniif jalleessa arra kunoo duniyaa keessa agarra gaarii fammeenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuu kajeelchime ilmaan teenya guddisa ilmaaniitiif addunyaarraa ta'u guddisi isaanii yoomuu gaariin ta'u tarbiyaa islaamarraa gaafa achi ba'u hammeenya simataa gaariin isaan ta'u kunoo argaatuma jirra waan addunyaan ta'u mul'atan taaneef qabsaa'uun qileetan keessi fageenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuu kajeelchime ilmaan teenya alhamdulillahi galata khaaliqaanu islaamummaa qabna nuti milkii irraa borii yoomiyyuu barbaanna adeemsa duniyaa diinii nabitti hidhanna tarbiyaa nabiif sahabaa seenaasaa qoranna karaa isaanii irratti ilmaan guddifanna karaa sahaabonni isaanii irra deeman deemna hunda dura ilmaan diiniidhaan qaranna madarasaa islaamaa keessa guddifanna beekumsa duniyaa akhiraa achi barsiifanna karooma caalu ilmaan karoomsina diiniif ilmaan firoomsina rabbiif qajeeluudha hawwiin keenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya guddisni islaamaa yoom qalbitti ilaalame hoogganaa jabaa qabaa dhaggeeffadhaa meeme nabi muhammaduu saniifuu ergame nagaaf rahmata kee yaa rabbitti buusime barsiisaan akka isaanii yoom takka argame ergaa makkaangaa waa irraan hir'isuu sanumaaf filame yuunivarsiitii isaanii kan dur jalqabame faatimata zahraa ilmaan isii lameen hasanii useentu achillee injifame abdallah ibnu zubeer asmaadha harmeen lakkaa'ameen dhumuu fakkeenyumaaf hime tarbiyaa nabiin jalqabame isaan dhandhamanii argamyeenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya gaafa ergaan rabbii addunyaaf ergame keessaa duubi namaa gaafa tallaalame kolleejjii nabii irraa warri eebbifame abubakriif umarii aliyyiif usmaan faa kan seenaan nuuf hime salmaan faaris irraa biyya keenyarraayis bilaaltu argame haadha mu'mintoota aishaa mara seenaan hime dhiiraaf dubartiidhaan hundallee injifame gaafas dukkanni hamaan addunyaarraa saaqame nabii keenyaan hoogganame irra caalaa khalqii rabbii keenya haga humna khayrima yaadaa tetteenya atumtinuuf qajeelchime ilmaan teenya barsiisaan barsiisota nabiyyal mukhtaaru kan ummanni islaamaa duuba isaaniin hiriiru tarbiyaa ilmaanii keessatti kan akka isaaniin jiru naamusa barsiisu adaba eeggochuudhaan akka ardiira turu ni barsiisu ilmaan akka rabbii fi baru haadha abbaadhaa qajeeluun akka isaaniif turu akka if eeggata addunyaarra turu rabbii isaanii bira adabaa galannis akka isaaniif jiru akka lubbuu isaanii ibiddarraa baraaru eegas akka adliin bal'atee ardirra daraaruuf akka mirgi sa'aa namaa eegameetiin turu tuquu yoo ta'e malee guddisa nabii keenya dubbadheen xumuru qarooma olii beekumsarraa borii baruun
tarbiyaa taru karaa ergamaa nabii keenya hagaa'umna khayri mayaadaa deddeenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya hagahumna khayri mayaadaa deddeenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya hagahumna khayri mayaadaa deddeenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya sahaabonni nabii isaanirraa dhaalani jireenya bara isaaniitti jiraatanii ilmaanis leenjisuun dhalootaaf dabarsanii wal dabarsaa dhufee osoo laaqamini dhalootarraa nu gahe har'aanii itti hojjechuu dhaqqabnus nu gahe urgaani diiniin nabiin nu dhufaniin bareechituu duniyaaf aakiraa teenya hagaa'umna khayri mayaadaa deddeenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya hambaa isaanii ta'e warrarra barsiisu jazaa isaanii irraa rabbi lafan buusu ustaazota teenya rabbi haa milkeessu ifaajee isaanii rabbi haa bireessu addunyaa maratti isaan haa mi'eessu gaafa lubbuu teessan rabbi asii gaggeessu firdoosi ganda akhiraa rabbi haa qubsiisu isin haa gammachiisu gaafa guyyaa jajjabeenya hagaa'umna khayri mayaadaa deddeenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya biqiltuu biqilte shoggoruudhaan bishaan isii obaasu yookiin jallaa gaarii namaa hin fireessu kaadhimtoota diinii kan addunyaan gabaasu olamaa'ii gurguddaa kanarra kufrii raasu daa'iwwan islaamaa kanarra ergaa raabsu imaaman islaamaa kanarra nu gaggeessu namarraa dhalatu waan roobaa miti samiin hin arjaasu beekumsa malee dhalatee manaa qopheessu maatii guddisni yaaddessut argachuut ta'e fageenya hagaa'umna khayri mayaadaa deddeenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya qajeeluuf jallatuu ilmaanii qalbiidhaan yoo laalte irra caalaa sababaa wanni isiin taate yeroo ilmeen teennaa isiin duyda kennaa baate waan hin malle hojjatte akka hin taane taate fooniif khamrii kaabiraa walitti laaqqatte akka qaayidaa haywaanaa baala gubbaa oolte salphina uffatte naamusa lagatte kabajaanuu dhabde salphina nufaalte maatii harka keessaa qaba isii akkas taate silaa maatiin dursee qabate hin galaastuu fi hammeenya hagaa'umna khayri mayaadaa deddeenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya tasa haasaan kiyyaa na harkaa daddabaa narraa minjiirina rabbiin isin qaba dhugaadha qajeeluuf jallachuu rabbi tarkaa qaba jiruuf duniyaa diinii muslimni faajuu qaba yoo nuti hojjanne rabbiin riskii bal'oo harka isaatii qaba akkan hojjanne xinninuun dhaqqaba nama jalaan dagatuu hin gatu ajaba liqa kadhachaaf dachaa ifaajuu sababa hegeree abdii borii guddisni sii jaba wareegama kaffallee guddisuu waajiba muslimni akkas da'uu qaba hamma duniyaa taa'u jireenyaan hagaa'umna khayri mayaadaa deddeenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya dubbii dura jedhe ammas haa deebisu qaroomaa waliitiin ilmaan fi leenjisu jalqaba diin islaamaa ilmaan fi barsiisu qalbii isii keessaa diin rabbii qubsiisu achi booda barnoota feeteyyuu barsiisu diiniin hoogganamaa shayxaanni siif jinni qalbii karaammaysu sharriin isii hin dandeessu qabattee haa dancinne jabeenya hagaa'umna khayri mayaadaa deddeenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya ilmaan barsiifachuun faayidaa guddaa qaba jalqaba bu'aan saanu maatii dhaqqaba akka ifaajee kennatiin sadarkaansaa wallaba baay'isnee ifaajnaan waa biyyaa miti addunyaattu darba kanaaf guddisa ilmaanii sadarkaansaa jaba booddee isaatu qaba waan ajaba kanaaf itti yaadda'uu qaba muslimni alaaf biyya keenya hagaa'umna khayri mayaadaa deddeenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya
ilmaan rabbi nuu kenne guddisa isiitii yoo nuti yaaddofne diiniin mana keessaa yoo gadi mul'anne bobbaa galti kenna yoo diiniin fakkaanne argaa dhageettiin si waanuman fakkaanne yoo ta'e mana keessaa karra diinaaf saayine gooddisa ilmaaniitiif yoo nuti yaaddofne warratti yaadda'u jira kan ciisee hin rafneef warri sharriidhaan beekame takkaan hafne duuba keenya haga humna khayrima yaadaa deddeenya adumtinuu qajeelchime ilmaan teenya warri jallina ardirra facaasaa jiraatu dhaloota qabachuudha kan isaanii maraatu boollinuun konnen jiru akka ilmaan teenna facaatu gara laafoo fakkaatanii akka waan nuuroraatu akka fakkuu jara ilmaan teenna karaatu jarri jallinaan taateraatu kaayoon jaraa facaasuudha hammeenya haga humna khayrima yaadaa deddeenya adumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattuu qabu jabeenya haga humna khayrima yaadaa deddeenya adumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattuu qabu jabeenya haga humna khayrima yaadaa deddeenya adumtinuu qajeelchime ilmaan teenya warri sharrii facaasu kan addunyaan kun baadhatu isaan sammuu namaatti faajan akka wallaala uffattu akka isaanii mijatu hawaasa gabroonfatuun akka haqqiin agarree islaamummaarraa qolatu islaamummaa tan qaama qullaa uffiftu tan bineensaa beeyladarraa ilma namaa footu mirga dhiibuudha jettee uffatatti qabsooftu kunoo argaatuma jirra addunyaa qullaayaatu sammuu daa'immanii ganamaan qopheeffatu akka isiin karaa taatuuf gaarii itti fakkeessu hammeenya haga humna khayrima yaadaa deddeenya adumtinuu qajeelchime ilmaan teenya wixineen jallinaa jalqaba daraare akka haqqiin agarree ilmoolee uggure ilmoolee walitti xaxxare ittuu caalaa dhufe jallinni wal tare warri booyyee nyaatu kan rabbiin abaare qaanyi irraanfatanii akkuma booyyeedhaa kan baani dirre saahiban saroota hojiin isaanis sare ilmaanit hojjannaan jallinni isaanii dhalootaafis tare kanarra addunyaa unkure qabe kunoo argaa teenya haga humna khayrima yaadaa deddeenya adumtinuu qajeelchime ilmaan teenya hawaasni dhaloota irratti hojjetu ni milkaa'a yookaan hin kasaara haqqi irraa baqatee fuffunaan handaara dhaloonni lafaa ka'uu haadha'u ni daraara shamaa nuti qopheessine bukeessuudhaan nu birayyuu tara dhaloonni hammeenyaa gaafa san kasaara nuun diddiitana maraa ilaahi yaa abbaa jabeenya haga humna khayrima yaadaa deddeenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya warri haqqiin olaa ta'uuf dhalootaaf ta'aabu dukkana cillimii keessatti sinni abdiin dhabu du'eellee jalaa darbu sinni gaabbiin qabu ilmaan qopheeffatee kan harkasa qabu haajaansaa kanumaafi kan inni jalqabuuf hadiisaaf quraanan bulu hajaan islaamni qabu nasrii adlii qabu kan nutta'e deebu mirgi mukaa citaa kan haywaanaan dabu namoomni arra babbade gaafa nuu deebi'u gaafa nafa qullaa islaamummaan kafanatti qabu rahmaan si gaafannaatiin hunda qabu dhaloota qopheessuu qabu qabsaa haadhaa ufii keenya haga humna khayrima yaadaa deddeenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya dheeresseen gabaabsaa akkanan hifanne dhaloonni dhaloota irratti yookaan hin hojjenne seenaa harkaa qabnaa yoom takka daganne uleen gabrummaadhaa irraa ol hin jenne tuunis irraa buutu taan osoo hin baadhanne hin jiraatu yoomuu osoo hin dhuguu qabne qabeenya isaarraa wanni hin saamamne seera osoo qabu irraa ukkaanfame biyyarraa baqata maal faatu jirame wanni hin dirqamne hin jiru wanni hin mudamne itti yaaduu dhabne teenyaan haga humna khayrima yaadaa deddeenya atumtinuu qajeelchime ilmaan teenya dubbii kana kaafna waatu na tuttuqa
madaateen kaleessa deebi'ee naquuqa yaada fidee dhufe tuuna harkaa milika ittiin fufu kunoo amma irraa maka gara mata duree ajjibirraa dhaqa dubbitu fuudhee nammaka ni yaadadhee mudaa teenya haga humna khayri mayaada tetteenya adumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haga humna khayri mayaada tetteenya adumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haga humna khayri mayaada tetteenya adumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaaddoo koo baafadhee ergaa koo xumura galata rabbii tokkichaa oltaa hundarraa akkuma ta'ettu ilmaan barsiisarra garuu madarasaaf xiyyeeffannaa dhaburra duuba tafoo fakkaanne addunyaa kanarra ilmaan teenna ni baratu ta'anii dankaraa yookiin manni isaa jijjigaa gidaara teessollee waan qaban teessumti awwaara diin rabbii barachaa diddibatan daara diinii waa hundaa gararra akkas laaffisnee teenya haga humna khayri mayaada tetteenya adumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa qur'aana rabbii heerattiin bulmaata addunyaa kana hundaaf sumatu furmaata garuu waa'een keenya naan gallee akkaataan maal qaba ilmaan teenyaaf yoo bareechineef boota kan isaan baratan irra caalaa barnoota silaa akka isaan qabaatan hamilee barnoota manneen ijaarree fi babbareechinaaf boota yeroon kana jedhu barbaadu furmaata amma itti yaannuu kootta hin dabarree yeroon teenya haga humna khayri mayaada tetteenya adumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haga humna khayri mayaada tetteenya adumtinuu qajeelchime ilmaan teenya yaa rahmaanii hundarrattu qabu jabeenya haga humna khayri mayaada tetteenya adumtinuu qajeelchime ilmaan teenya خالق دنيا آخرة موتي سميف دچي هجي هم تو دبچو بجچو إران وفلچي هذا أبدا نو قجلچي نولي علما نو قجلچي هجي دنيا ديني أتنو بريچي هذا أبدا نرات نو فلچي إيمان الرات يا ربي أسر نو بلچي إسان رابرتس قبسم إساني نو بريچي چالا غند آخرة فردوس نو قلچي ammas muumintoota khaalika samiif dachi gabbaran hundumaa yaa rabbi milkeechi ati nuu kennii fi muslimaa siifachi ilmaansi tokko choomsitu tan bareeddu dachiin yaa rabbi nuu gumaachi tokkicha abbaa qabeenya haga humna khayri mayaada tetteenya adumti nuu qajeelchime ilmaan teenya in dheeressu amma asitti gabaabsa yaa obbolaa islaamaa waasinit hasaasa yeroo kadhaa rabbii bol qabdan harka keessan du'aa'iin handagatina halkan guyyaa keessa kana isinit dhaammadhaa hunda obboleessa alhamdulillaahi tokkichi ogeessa inni na gargaara fitee bahuuf keessa yoo rabbi naa fedhe fuulduraaf deebisa salaamtaa xumuraa isiniif dhiheessa narraa jawwabadhaa hundi obboleessa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقاب رحمن ربي وقيسة وبولادي بفقينيف هقومنا خير ما يادات الدنيا أتمتنو كجلجمي المانتين يا رحماني اندرتو كبو جبينيا هقومنا خير ما يادات الدنيا أتمتنو كجلجمي المانتين يا رحماني هنرتو كبو جبينيا حقومنا خير ما يادات التنيا أدمدنو كجلجمي المانتين يا رحماني هنرتو كبو جبينيا حقومنا خير ما يادات التنيا أدمدنو كجلجمي المانتين